Egaa namichi kun xunquluuf yookiin immoo matatuuf yookiin immoo akka eeyyama waaqayyoon alatti yookiin immoo abboommii waaqayyoon alatti jecha waaqayyoon alatti matatuuf yookiin immoo xunquluuf wanta kana awwaaluuf qabame. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, አሜን። አሜን። የተባረከ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛቲ ዕለት kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo hundi keessaniyyuu handara lafaa kan jirtan maqaa waaqayyoo isa qulqullaawaa maqaa waaqayyoo isa hin dhumneen nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkam iyyuu nageessaan, akkam turtan. Amiin. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka cubbuu keenya akka yakka keenya akka badii keenya osoo hin ilaalin akka arjummaaf egaa dhiifama maqaa waaqayyootu isiniin jenna. Aaddan baatuti haati teenya haati qulqullootaa kennaan fannoo jalaa waadaan qaraaniyoo gama qulqullicha Yohaannisiin kan nuuf kennamte guyyaa jimaataa kennaan guyyaa jimaataa kan taate haati teenya qulqullittiin dubaroo Maariyaam kan galateeffamtee fi kan eebbifamtee nuuf haa taatu. Akkasumas immoo kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu kitaabni qulqulluun qulqulloota ergamootaa, qulqulloota tolootaa, qulqulloota duukaa bu'ootaa, qulqulloota wareegamtootaa akka kennaa fi kabaja isaaniitti kan eebbifamanii fi kan galateeffaman nuuf haa ta'an. Egaa akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti akkuma yuutuubii yookiin immoo yuutuub kabariirra ilaaltanitti tampileetti irra jechuudha. Raajii yookiin gudii samuuna kana ta'een isinitti himaa jechuudha. Namichi tokko aanaa liiban cuqqaalatti jechuudha. Aannan meetira 3 fi akkasumas immoo meeshaalee matatii yookiin xonqolaa jechuudha osoo awwaaluuf jiruttu ni qabame jedha. Yaa maatiiwwan waaqayyoo waa tokko isinii jechuu barbaada. Maalidha innis mana amantaa keenya keessaa waa'ee xonqolaa kitaaba matatii akkasumas immoo kitaaba garaagaraa kan nama hamilee namaa cabsuu kan danda'u osoo mana amantaa keenya keessa balleessine. Maaliif warroonni shakkitoonni garaagaraa akkasumas immoo warroonni amantoota biraa kan ta'an yaada kanarratti wantoota kanarratti amantaa keenya jibbisiisa waan ta'eef. Kuni dogongora duraan raawwatameera. Kana dogongora kana immoo sirreessuun keenya dirqama ga'ee keenya jechuudha. Dirqama kiristaanota hunda keenyatti jechuudha. Egaa namichi kun xunquluuf yookiin immoo matatuuf yookiin immoo akka eeyyama waaqayyoon alatti yookiin immoo abboommii waaqayyoon alatti jecha waaqayyoon alatti matatuuf yookiin immoo xunquluuf wanta kana awwaaluuf qabame yookiin awwaaradan. Barri kun bara akkuma dubbatame jechuudha. Barri kun bara ifaati. Bara ifa itti ba'udha. Wanti hundiyyuu warri dukkana keessaa bara ifa itti ba'udha. Warri wantiin isaanii yookiin warri gabrummaan isaanii dogongorame nama bilisa ba'udha. Maaliif barri bara ifaati waan ta'eef. Kanaafidha namichi kun yeroo awwaaluuf jirutti ganda sanaa jechuudha. Mootummoota ganda sanaatiin yookiin immoo naannoo sanaatiin jechuudha ni qabame jedha. Kana bichaa miti akkuma dhagaa jiru jechuudha. Wantoota garaagaraatu dabarhaa jira. Keessattuu kan bara 2015 ilaaluu ni dandeenya. Baay'een keenya jechuudha ni yaadanna waan ta'eef. Bara 2015 wantoota garaagaraa dabarsine. Ammas immoo bara haaraa kana keessas eegalaa jira wanti akkanaa kun maalidha yaa maatiiwwan waaqayyoo. Baay'ee waan nama dinqu keessaa waa'ee xunqulaa kana waa'ee matatii kana mana amantaa keenya keessaa osoo balleessine akka akkootti baay'ee natti tola.
hundi keenya iyyuu gahee mana amantaa keenya qabna waan ta'eef. Maaliif kitaabonni akkasii dhokatuun mana amantaa keenya keessa ni jiru. Duraan wanta aadaa duraan baramedha. Akkasumas immoo caasa duraan turedha. Kanammoo haaressuun yookiin immoo mana amantaa keenya bilisoomsuun dirqama keenya ta'a. Dirqama hunda keenyati waan ta'eef. Maaliif akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti waaqayyoon yoo nu gargaaree wantoota kana hundaa jechuudha ifa baasuu ni dandeenya jechuudha. Egaa warroota akkana wantoota gaddaa akkanaa raawwatan wantoota xunqulaa akkasumas matatii wantoota garaagaraa mana amantaa keenya maqaa daaqoniitiin maqaa lubaatiin akkasumas immoo maqaa monokseetiin wantoota akkanaa kana warroota hojjetan dhugaa waaqayyoo bilisa baasuu qabna yookiin immoo falmachuu qabna mana amantaa keenya bilisoomsuu qabna. Maaliif waa'ee mana amantaa keenya dhufee qeesiin akkana godhe daaqoniin akkana godhe jedhamee nurratti haasa'amuun yookiin amantaa keenyaaf wantoota biraas fida. Maaliif warroonni biraa nutti kolfata yaa maatiiwwan waaqayyo. Akkasumas waaqayyoon nutti dheekkamsa nutti fida. Maanni wantoonni matatiin akkana akkasumas maanni xunqulaan akkana. Amma namichi kun osoo aannan meetira 3 osoo lafa qofforee awwaaluu ni qabame jedhama. Akkasumas immoo meeshaalee matatii waan wajjin jechuudha fistaanuma wajjin akkuma YouTube cover irra argitanitti jechuudha. Kun maaliif barbaachise? Mana amantaa keenya keessaa hundi keenya yoo tokkoomne mana amantaa keenya bilisoomsuu qabna. Dirqama keenya waan ta'eef dirqama maatii nuti ijoollee kiristaanaati kiristoosiin kiristaana kan jedhamnu hundi keenya iyyuu gahee keenya baachuu qabna jechuudha kan. Akkasuma ijoolleen mana sanbataa akkasumas ijoolleen kiristaana tokkoon keenya jechuudha falmachuu qabna waa'ee matatii waa'ee xunqulaa kan mana amantaa keenya keessaa akka badu. Mana amantaa keenya keessa gongumayyuu gonguutti kitaabonni akkasii akka nu jala yookiin nu keessa badu. Maaliif kun aadaa duraan turedha. Akkasumas immoo amala duraan turedha. Caasa duraan turedha. Caasa kanammoo amala turee kanammoo akkasumas immoo aadaa duraan ture kanammoo keessa aadaan nuti jaalannu yookiin immoo wantoonni nuti waaqayyoonis nutti gammaduu danda'u raawwachuu qabna nuti. Maaliif waaqayyoon kan gammachiisu yookiin immoo nuti amantaa waan qabnuuf waaqayyoon gammachiisuun dirqama keenya waan ta'eef. Kanaafiyyuu warri ortodoksii kan taatan hundi keessaniyyuu dhimma nani qabu maa inni nurratti haasa'amaa jira. Yeroo hunda xunqulaan qeesiin akkatti qabame kaahiniin akkatti qabame akkasuma immoo lubni akkatti qabame osoo awwaalu osoo monokseen awwaaltu qabamte akkasuma wantoota garaagaraa maalidha kun? Dhugaa waaqayyoo mee mana amantaa keenya keessaa bilisoomsu gonkumaa yaafa wantoota kana irratti osoo hojjennee natti tola akka kootti jechuudha. Maaliif wantoonni maqaa mana amantaa keenyatiin wantoonni akkana raawwatamaa jiran akkasumas immoo kaahiniidha jedhee uffata asii 4 kiloodhaa bitee jechuudha. Uffateetu warroonni akkasiinis maqaa keenya dallananii jiru mana fiqoonni jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota akkanaa kana yeroo hunda hagam sooshaal miidiyaa kana irratti dhageenye obsa qabaanna nuti. Hagam guyyuma hunda waa'uma keenya waa'uma mana amantaa keenya ortodoksiitiin waa'ee xunqulaa waa'ee matatii kun yoo haasa'amu maal nutti dhaga'amu yaa maatiiwwan waaqayyoo nutti dhaga'amus qaba kun. Maaliif egaa nuti hundi keenya itti gaafatamummaa qabna mana amantaa keenyatti jechuudha. Manni amantaa keenya ortodoksii tawaahidoo hunduma keenyaafiyuu walqixxummaa kenniti waan ta'eef kullaawit waan jedhamteef nuti hundi keenyayyuu itti gaafatamummaa waan qabnuuf itti gaafatamummaa keenya immoo akka baannuuf akkasumas immoo wantoota jiran hunda akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti akka deebisnuuf yookiin sirreeffannuuf mana amantaa keenya qulqulleettii qulqulloota kan taate tana mana amantaa amma cubbuudhaan balleeffamte yookiin mana amantaa amma amantoonni baay'een dallalaa jiran kana yaa qulqulleeffannu. Mana amantaa kun asirratti miti lafarratti miti samiirratti kan jirtudha. Kanaafiyyuu mana keenya yaa qulqulleeffannu kan jedhu gaaffii nan qabudha. Maaliif yeroo hundaa gayyaa irraa bara kanas immoo kunoo daaqonichi kun yookiin daaqoniidha jedhamee osoo awwaaluu qabameera. Egaa laalagaa asuma naannoo aanaa liiban cuqqaalatti jechuudha. Egaa kuni maal nurraa barata? Uummanni keenya amantoonni keenya maal nurraa baratan jennee gaafachuu mataa keenyatti gaaffii nuti ta'uu qabu. Kanaafiyyuu hundi keenya yoo aga dandeenyeen gaaffii kana mana amantaa keenyaaf dhiyeessinee
wantoonni akkanaa kun osoo nurraa badee kitaabni akkanaa kunis nurraa badee manni amantaa keenyas osoo wantoota akkanaa kana dhoksaadhaan amma ifatti barsiifamu garuu dhoksaadhaan ni barsiifamu dhuguma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kun wantoota mana amantaa keenya keessatti dhoksaadhaan warroonni dur turan yookiin immoo warroonni aadaa isaanii barame yookiin immoo wantoota hundaa raawwachuu kan danda'an isaan kan raawwatanidha. Egaa kana akka Waaqayyo Gooftaan nu gargaaree wantoota kana ifa baasnu wantoota kana bilisoomsinu Waaqayyo Gooftaan nu gargaaru kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti hime Waaqayyo Gooftaan